يا بقبقان والله أنا واي ما تقول يا دم نيوان غربا جذبا سنا ولين أمو أمالهم كنا عرسار جرو أستيو بنتو kali jabak bakat umu kamu cuma beli kabai bak ya. Arulai zawadi imposti tahun jalan dulu ya rata terlalu bisa sini untuk kafein aja saja. Lihat wallahi bisa sini untuk kafein aja sekil nak boleh jerat ya sampai di pos tahun. Kau masih dadu. Amma tifaknya vi. Amma tu sitit agama ramai ma akan sebut dah. Wallahi akan sitit mas. Ada ma toko pa fe masa tahunan dia follow kau impat kau dah boleh ni sih. Mana arah Allah. Wah akan tak ada ni fakirnya ada biar indo sini tu sikit. Namni wei tak tiket show si la menit ani la mai akan masih boleh indo sekali ni tu. Ayah kamu minta boleh selesai kamu. Anam kakiyat la wan tai situ no kakiyat tanam. Mal tai wei tak. Ya? Gize posti ki yaar ge. Anam mandam mate. Jawaru mam posti na gore. Alhamdulillah rabbil alamin. Kama galavi jawar kese se ne. माशाअल्लाह jadi tu aliyo fikir majawar ke tatiba thambe borsa jawar ke ta ide mutingan madara wallah manta je wallah sikir majawar ke foto ana zain kabira asila gu yad ana zain sila gu yad de baran to ko fa namni kana amboda to video do himbe to namballe sa media kana tra to ko je namu ma to video do himbe to nama jawar do nama akam to matlalam do ma marina barera chu nam to ko to video himbe ko chu nande su kana ambo to ini lam mafa wallahi billahi nande to wallahi nam to ko video himbe ko chu nande su ini lam mafa jawar muhammad namni abi ahmad yojin de foto ko nyaba da tede mum maka fe mo foto bu udda dan halas alla de mantap atam malle fe masummat si dibajirat itu ina nara folon do da balodi desi ala itu search go chodi de amalle do fe masummat si ati jirai inna ma la ya to ko ba tadi income wan ajin Ramzan wallahi billahi daga mu ta kasittima Ramzan duran gasti na mara ratar gitu silent ita amma join god dia juga jira sebenarnya tu what akagaba post isagaba asjirusan namanan setani nyadu ko be namanan setu ani jega ila toko ba boleh ke ila ke akhir wallahi uban to kitin ada fata beso ba marumo bola pe ngadda kesa jolen ke nyasinjir tu akille ke danjul bola ga badruani yo talla mana asli ittihasa me akadi ratir wala lame a foto dilla wala jere dalan ogasa dindura o bole to Ramzan je tadi ka jalka ba gida na fusme post kar so Ramzan jere lage tet yakkanto ta isi wali na sau ba yan barbanu nangere reta amma atika na kulkullu na ani kulkullu nagat isi ma kana hale kinono dage fate isi ule ka batanya du ka benya tu kana fidon abdi ke aage tolap pun ama siam bakno bishan tu du jala aage gide mera kar Ramzan wallahi bishan tu du jala addo rabbin sadata ti safi agafada amarso safi da kada dafi rabbin sadata ti safi makan hadis jawarin kada dafi abo kada dafi safi indi sudah debarna mal ya tani hare momal si fide re di fide momal si fide re la olam fide na re ti fide to yakkai minu den ati holo tika fide viga dura gubbo ka falte badi kana na consider darbu barbad de re ni dide kal azmal go re ana awal marra hadan kuno wa isa sara baitan awal marra riga fani post na gorutu la lage fada mati ati to kofa badi gurgudda gabdat ilin to ke sale ko ilin to no woli ditti damu ko malif jenna ya to ko gutu jawari na raksa bate ubdavek si ari bae ka ana ari bae ka baba do makan ini to se ru gabdat patiro manu jere manu
Fadhiidhaas miti fadhiidhaas mucaa tokko dhiis. Inni tokko bakka wayii. Bulguudhaan dhiis. Bulguudhaan siiko. Dhagaye ati tokkoffaa dhugaan sitti hima ati qilintoo hidhamuu qabda qilintoo qabamte taanaan Alat boode kan ala rajoobadhaan wallah akiraatti dhiifi azaaba keessa taa'e jawaariin deeggaru kana naman taane. Lak amma waa'ee deeggaraa irra jiru qilintoo hidhamuu qabda arrabsitee ati jawaariin arrabsitee badii guddaa qilintoo hidhamuu qabda. Maali boonni waggaa saddeet guutuu abiyyi mana tarafsan. Deeggaruu dhabuu fi deeggaruu dhiisuun mirga keedha jechuudha. Akkana jedhe gaafa poosti gaafa poosti godhu akkana jedhe baran. Mucaan kun afaan baalageedhaan ijoollee wal ficcisiisaa ture afaan baalagee jedhe bara. Horroonni kun jedhe. Abboo bolee tokko ofirraa rafika sodaa bakki jedhaniiti. Ofirraa rafikan. Albaya keessatti. Jawaari asirratti tabbilee soo yakkamaa na godhuuf. Jawaari rarrabsee asirratti yakkamaa na godhuuf. Wallahi ani amma yaadadhaa yooni viidiyoo isaa giseen argu nan haara. Ati jawaari rarrabsitee yakkamaa na godhuuf asirratti tabbilee soo yakkamaa ati irra yakkamaa narraa deemu. Ati yakkamaa guddaa biraati ati harka dhiigaa osoo hin taane ati yakkamaa harka dhiiga bira kuteedhaati. Jawaari rarrabsee bira ta'a yakkamaa guddaa amman. Dhugaas jira yakkamaa guddaadhaan. Yaa warra harka dhiigaa osoo hin taane yakkamaa guddaati. Aboo warra na arrabsitan isin dhabelee lakkoofsa tokko tokko barreeffadhaa na arrabsitanii jedhee carraa isinii kennee yaati. Meen tala kana bugalchaa qabaa yoo jiraatu. Arrabsu. Yoo na arrabsine siin bulsaan jee na arrabsu. Aarii na qabu baafadhu. Aarii maal? Aarii sirraa qabu moo? Aarii na qabdu fakkeenyaaf amma yakkamaa nama harka dhiigaa jedhamee poostii na godhamee jira. Fakkeenya akka Oromootti ati meen fakkeenyaa fi otoo maal ta'ee gammachuu qabdamee ati. Akki waa tokko ta'uu keessa waa tokko barbaadu wanti darbe ati barana keessaan qabdu beektaa waggaa lama sadiin dura sun darbe bishaan darbe waraabanu dhiisee dheenjaa waariin kadhataan amma keessoodha. Nama danda'u anaaf inni bichuu walitti dhufeenya qabna waan ta'eef. Ilaali qottu kun mana kanaa si arrabsaa feeshii. Ijibaa jawaariin dhiqqee keessaa bareedu. Bokbaaqa. Ijibaa bokbaaqa. Bokbaaqa. Amma akka isaatti jawaariin abashaquu isaati beeku. Akka isaatti amma jawaariin abashaquudha obboleessa. Kolkolo. Kakkaawwan jawaarii waliin haasa'anii yoo keessaan kadhata jira jawaarii waliin haasa'edha. Bokbaaqa. Asli magastii irra waliin oolan iyyuu gisee tiktookiin harkaa rakkatetti dawwala jawaar. Quban qabu aslii sanu. Gisee tiktookiin bichaan dhibee aslii tiktookiin maal ta'edhee gaafata jellem. Sababa tiktookiiti isaaniyyuu walitti dubbata. Ati eessatti nuu haasuusiif hoola. Kijiba. Si malee gennaanii. Ani lebboo nan deema. Barsiisa. Wangeesti akkam? Warabbul kaaba. Awwala rabbiin isinirraa rabbiin waa uffachu. Amiin wallaahi. Dogongora. Wallaahi. Namni baduu eedu afarsoo biyya dhageettaan dhiiga kiyya taatee fi lemti. Namni baduu eedu simaan masgiida rabbiititti nama kaasa. Wallaahi. Qasaman billaa afarsu. Wallaahi. Simaan masgiida rabbiitti kaasa bakka nama baduu eedu. Ayi. Jawaar kan jiran jawaar tokko Itoophiyaa keessa dhugaa Oromoo si beekna. Firii akkana laabu. Rabbii akkana nakkaasee gurbaatti saayiba kiyyaa kan kottu galchu. Yakkamaa meeqa faana godhuu deemaa? La. Yakkamaa saddeet faana sagala faana naqaa. Wallaahi billaahi beeku. Ajee jaawase warabbul kaaba kabaaf. Nama 500 caalta nama 500 garagatee. Narraabu. Yakkamaa 18 faana naqaa jiraam. Yakkamaa 18 faana naquuf
akka kun amma gastirra deemanii gurbattii Safiyaa amantan argite akka iyyisiisan kana saaliyaa dado warri dado illee nama baay'ee ol waye hundiyyuun sabuudhiisi qabaddu jala laakkoos tokko tuqi saaliyaa laakkoos tokko tuqi akkasii Salaam alaikum. alaikum Wallah wayin kul baburul bay. Ani jollum di jumma posti ke sanjurtu ede. Ganema galgale jo tun ke sabar barbadu. Dedo ne ke man ulik kitna je. Syar se jolle jumma kami ke saaf tiete atina arte Amma yo na je war jolle jumma in posat mu jede to asi bogorwa da ko. Dedo ta ke posat mi chirrash. Qabsoo godhuu qaba jechuudha. Kutaana gammaa jawaariin positii yoo jiraate qabsoo godhuu qaban wallahi. Wallahi. Ismoo dhugu waan sitti maara wal balqaaba. Amma qaajolleen dubbisu footoo silaalu. Biyyattii dhugumaan fiigee dubbisa beektaa. Alhamdulillah jimma keessa jiru. Alhamdulillah jimma keessa jiru. Jedhaa bulee yeroo Dedo ni yeroo naa boobaa qaama tokkoon bara doote wal balqaaba. Sitti qabbanaa'e. Natti qabbanaa'e uumama warabbal. Lafti ganna godhachuun didduu. Ayyaa. Amma yoo eessa maal na dibanaa gidedoonni ollaa bahee jedhee. Erga suusuun baatees baqa waan natti fakkaan dhagaan suusuu toofi qoon bahee yoo jedhee. Wallahi mis. Qoy sila sa yoo mita siguro mara silaan kan na dibaar warabbal kaaba. Ijoolleen hundiyyuu amma nagaa dabaar. La namni yoo gaafuma duraa salaata balleesse salaata gaafa duraa balleesse san jedhan hin dhiisanii namni fakkeenya yeroo salaata gaafa jalqabaati salaata balleessite haga feeteewwati sirreeffattellee namni kennan beeytu salaatni isaas gaafa dura isuma gaafa dura salaata hin sirreeffanne siin jedhan ummata kennan beeytate ummata jechuun bar waan hoggaa darbee waan hoggaa dhufuu waan amata darbee waan amata 30 meeqaa waan amata 40 meeqaa isinoolee waan biraa uumuu hin danda'u. Abad namni kun sirraa'uu baate hin beekan. Siigale? Yoo akkasumaa ta'etti akka goote waan san isirraa qulqulleessiteen alatti hawaasni na qulqulleessa uummata na qulqulleessa jechuun hin danda'amu. Tokkoffaa. Uummanni kun uummata xuritti si harkisu malee gara lafaatti gara sheexanaatti gara azaabaatti si harkisu. Fakkeenya mee asirra ilaalte fakkeenyaaf nama shamarran asirratti fakkeenya ilaalime nama quraana qaraasisu caala nama shamarran dabbaa as deebisi achi deebisi daabboo keetii gadi qabu jedhu kana nama 5,000 jaallala garuu nama waan kayrii hime nama 100 nama 200 nama 80 jedhatti nagar sunuu namoota akkami nama rabbiin argitee quraana qara'ee imaanni rabbi itti duude kana qofa achi taa'a malee kana qofa achi taa'a malee buutuun isaa bakka dabbaa as qabi achi qabi maarroo qabi jedhan san taa'a jechuudha namni 5,000 ja'a hin barbaadu bakka sana soo du'e bakka quraanaa san haada yoo hiite gurra hidhata gidee namni gara achitti osoo hiite hawaasa akkanaa kana keessa jirra nama dhiba barbaada kan suusuutiif kan toofiq fayyadamuu kan dhaatiif kan tureedha baay'ee kan tureedha viidiyoon teessaa baagee wallahi inni sun illee tureedha ture sunniin warra waggaa lamaatti na fakkaate waggaa lama immoo akkas ture Bicha wallahi yoo rabbi yoo sirroofte jawar post godhuun wallahi baay'ee bareeda jawar post godhuun baay'ee bareeda maaliif jennaan namu badii amma itti jiru kanarraa dhiisee gara jireenya mataa ofiitti gara maatii ofii gargaaruutti gara agartee miskiin illee riskii isaa tarazzaqata jecha anama gammachuun qaba akka kee jawar post godhutti wallahi nama gammadirraa tokko maaliif jennaan an namatti gammadirraa tokko maaliif jennaan anama fakkeenyaaf almost biyya namaa kana kan jiraadhu ka waggaa hedduu ta'uu danda'a. Siigale garuu miskiinni du'u sun maal faayidaa naa qaba? An iyyuu baadhee suni rakkoo miti dhimma mataa kiyyaadha. Garuu miskiinni du'u wama takka illee nan fayyadu homaa takka yoo miidhaa ta'e malee yoo badii ta'e malee miskiinni du'u waa takka faayidaa qaba. Garuu jawar poosti godhuun bataamii bareedaadha. Maaliif miskiinni hin tarazzaqata deeme? Miskiinni hin tarazzaqata nagaa isaatiin wallahi. Haada isaati to biyya beesan deemee gargaarfata jechuudha waan sana inni poostu kun
itti gammade anam namni gariin amma maa poosti na godhe yeroo baq kun sodaa udaanaa jira kun amma ma keessa deemee na qalatuu dhufe na ajjeesuu dhufe jedhe ganaa namni deebi'ee makkanaatuun seenu jecha namni guutuun irraa of eega waan akkanaa irraa maaliif jennaan inni ka duubaan jira jedhanis kan yaadaan gargaare jedhanis kan gastii gubba dubbate jedhanis kan nama arrabse jedhanis poosti ta'uun warroota hafellee fidee poosti haa godhu maaliif